Viidiyoo kanaan dipaartimentiiwwan naachuraal saayinsii yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti yoo barattan isin fayyada jedhee yaadu ibsa bal'aa ta'e waliin tooppikiin isaanii isinitti himaa. Kan sooshaal saayinsii viidiyoo biraatiin asuma yuutuubii kana irraa argachuu dandeessu. Maatii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii kanatti makamaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo kanan qopheessee barattoota fireshmaanii akkasumas barattoota gana haayiskuulii barataniifidha. Ijoolleen keenya fiildiiwwan kanneen osoo baratanii jedhee kanan yaaduu fi kanan hawwuudha. Kurnaffaa irraa gara tokkoffaatti asii gad deemna. Kurnaffaa irra kanan kaa'ee meedikaal laaboraatoorii saayinsiidha. Dipaartimentii kana baratanii fixuudhaaf almost waggaa 4 hanga 5 namatti fudhata. Mana yaalii fayyaa yookiin laaboraatoorii fayyaa jennee gara afaan Oromootti hiikuu dandeenya. Gosti barnootaa kun akkuma gosa barnootaa fayyaa warra kaanii barnoota akka baayoloojii fi keemistirii irratti xiyyeeffata. Hojiiwwan isaanis naannoo laaboraatoorii irratti kan xiyyeeffatudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti naannoo haayiskuulii irratti barattoota laaboraatoorii kilaasii barsiisuu akkasuma illee riisarchi laabii garaagaraa hospitaala garaagaraa keessa galuun hojjechuun ni danda'ama. Saglaffaa yoo barattan gaariidha jedhee kanan yaadu health officeridha yookiin immoo HO. Dipaartimentii kana baratanii xumuruuf waggaa 4 isinitti fudhata. Gara medisiniitti guddachuun ni danda'ama kan jiru ni jira. Garuu sana hin amanuu. Instead fiildiiwwan kanneen akka baayostaatii fi epistemoloojii jedhamutti guddachuun ni danda'ama. Akkasuma illee health centerii, private centerii fi hospitaala irratti qaxaramanii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Saddeettaffaa irratti kanan isin rekommand godhu mechanical engineeringidha. Ayinaaw dipaartimentii kanaan namoota baay'eetu eebbifame akkasuma illee barumsi kun xiqqoo ishii ni ulfaata. Garuu dipaartimentii kana baratanii xumuruuf waggaa 5 isinitti fudhata. Kan inni qo'atus bal'inaan maashinii dizaayin gochuu, waa'ee injiinii, waa'ee atomootiivii akkasuma illee bakka wanta mekaanikaal ta'e wanta muuf ta'u kan qo'atudha. Barumsa kanaan milkaa'aa ta'uuf fiiziksii fi maatisii jaallachuun dirqamadha. Keessumaa fiiziksii kanneen akka mekaaniskii, termodinamiksii. Physics is the essential part of this subject. Qarshii gaarii qaba. Akkasuma illee gara automotiivii, gara aerospace, gara manufacturingtti guddachuun danda'ama jechuudha. Torbaffaa irratti kanan kaa'ee civil engineeringidha. Kunis dameedhuma engineeringidha. Baratanii xumuruuf waggaa 5 namatti fudhata. Gosti barnootaa kunis fiiziksii fi maatisii irratti kan xiyyeeffatudha. Keessumaa fiiziksii. Egaa biyya keenya keessatti hojiin kun beekamaadha. Hojii konistirakshinii irratti kan xiyyeeffatudha. Keessumaa yeroo ammaa kana diimaandii qaba. Because gamoowwan garaagaraa akkasumas aspaaltiiwwan garaagaraa hojjetamaa waan jiraniif mootummaanis misooma koriidarii dildila garaagaraa hojjechaa waan jiruuf hojii gaariidha. Garuu dafanii hojii argachuun xiqqoo ishii ni ulfaata. Because ispiriyaansii garaagaraa waan gaafataniif. Ja'affaa irratti baayomedikaalidha. Egaa baayomedikaal engineeringiin akkuma maqaa isaa irraa hubannu baayoo plus meedikaal jechuunis meedikaala plus engineeringii jechuudha. I think yuunivarsiitii baay'ee keessa hin jiru. Yuunivarsiitiiwwan first generation ta'an kanneen akka Jimmaa yuunivarsiitii, Astuu hojiin isaas meedikaal equipmentii yookiin meeshaalee mana yaalaa dizaayin gochuu, suphuu akkasuma illee instaal gochuudha. Hospitaala garaagaraa keessatti keessumaa meeshaalee meedikaalaa suphuudhaan Itoophiyaa keessatti hojii gaarii ta'ee argameera jechuudha. Fiildii baay'ee gaariidha. Hojii baay'ee gaariidha. Galii hedduu argamsiisa. Yeroo baay'ee future Itoophiyaa jedhamee kan beekamudha. Because yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti baay'ee beekama waan ta'aniif jechuudha. Shanaffaa irra kanan kaa'ee dental medisinii. Keessumaa yeroo ammaa kanatti fiildii baay'ee barbaadamaa fi galii qabudha. Baratanii xumuruuf waggaa 6 hanga 7 namatti fudhata. Waggaa 3 hanga baratanitti barattoota medisinii wajjin barattu. Dental therapist, general dentist jedhamuun beekamu. Egaa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo magaalaa irratti qarshii gaarii argatu. Fakkeenyaaf dentistiin tokko ilkaan nama miicuudhaaf qarshii 6,000, 4,000, 5,000 fudhata. Magaalaa irratti qarshii gaarii qaba jechuudha. Arafaa irra kanin kaa'ee Department of Electrical and Computer Engineeringidha.
Egaa fiildii kana baratanii xumuruudhaaf waggaa 5 fudhata. Fiildiin kun waa'ee elektiriikii, elektiroomagneetismii fi elektirooniksii irratti kan xiyyeeffatudha. Akkasuma illee kompiitara manteennaansii fi waa'ee soolaar siistemii, waa'ee elektirikaal instaaleeshinii akkasuma illee telekoom sarvizii irratti kan xiyyeeffatudha. Itoophiyaa keessatti haay dimaandii qaba. Yeroo ammaa dhiyeenya kana jechuudha. Fiildiiwwan 157 ta'an gara 54tti mootummaan mirgi godheera. Isaan keessaa kompiitara saayinsii fiildii kana jalqabshee jechuudha. Akka hubannoo kiyyaatti kanaan booda dipaartimentii ofii isaa of danda'ee kompiitara saayinsii jedhamu hin jiru. Elektirikaal kompiitara injineeringii jara galee jechuudha. Elektirikaal kompiitara injineeringii fiildii baay'ee gaariidha. Fiildii baay'ee bu'aa qabu jechuudha. Sadaffaarra kanan kaa'ee faarmaasiidha. Namoonni baay'een qoricha gurguruu qofa jedhanii yaadu miti garuu gara araatti qoricha erguu, qorichi galu to'achuu kaampaanii keessatti qaxaramtanii hojjechuu dandeessu. Akkasuma illee diraag istoorii mataa keessanii banattanii hojjechuu dandeessu. Naannoo baadiyyaa irrattis ta'ee magaalaa irratti hojii gaarii, qarshii gaarii qabudha. Barattoonni baay'een fiildii kana ni jaallatu. Kanaaf fiildiin kun baay'ee gaarii jechuudha. Egaa lammaffaa irratti kan isin rekomendi godhu sooftiweer injineeringii kompiitara saayinsii dipaartimenti of IT warreen jedhaman kana yeroo ammaa kanatti hojii baay'ee gaariidha. Hojii mataa keessanii fi lafa barbaaddanitti hojii hojjechuu dandeessu. Keessumaa barattoonni teknooloojii irratti fedha qabdan, kompiitara waliin ooltan, hariiroo qabdan akkasuma illee yeroodhaa gara yerootti fiildiin kun fiildii ofiisaa aarsa deemu waan ta'eef fiildiin kun fiildii baay'ee gaariidha. Fiildiin kun saayibar sekuriitii appilikeeshinii divilooppii gochuu akkasuma illee kaampaaniiwwan garaagaraatiif weebsaayitii hojjechuu irratti kan xiyyeeffatudha. Fiildiin kun fiildii baay'ee gaariidha. Fiildii baay'ee yeroo ammaa kanatti dimaandii guddaa qabu jechuudha. Tokkoffaarra kanan kaa'ee